Baay'ee galatoomeetti Tafarii akkam jirtuu nagaadhaa kuni simbirtuu miidiyaadha. Simbirtuu miidiyaa yeroo hundumaayyuu sa'aatii kanatti oduu qabatee dhiyaata. Oduu kana kan isinii dhiyeessu anaa Tafariidha. Oduudhaan dura beeksisa qabna. Beeksisni keenya akkuma argitanii kan qophii kana yeroo hundumaayyuu ispoonsara godhee isinii dhiyeessu African Light Book and Coffee Shop da. African Light Book and Coffee Shopin jalqabarra kitaaba gurgura. Kitaaba
garaagaraa qabnaa kitaaba keenyaa kitaaba afaan oromoo akkasumas kitaaba barumsaa kitaaba barbaadan waan barbaadan irratti argachuu dandeessu kanaafi warri keessattuyyuu biyya alaa jirtanii kitaaba barbaadan mana barumsaa keessanii bashannanaaf beekuudhaaf maaliifi kitaaba barbaadan nu ajajuu dandeessu kitaaba sana isinii dhiyeessinaa sanaan alas immoo namoonni jaalala bunaa qabdanii bunaa Yirgaa Caffee jedhamu buna Gujii kana qabnaa akkasumas buna Jimmaa Kattaa Muduugaa buna jalqaba ilmi namaa dhandhame buna baay'ee gaarii beest jedhame isas qabnaa instant coffees qabnaa kanaafi isaan kanaa kunoo asirraa argattu www.african light asirraa argattu gara websaayitii keenyaa deematoo laalaa akkasumas waan barbaaddanis nu ajajadhaa kun as jiraa kanaafi kitaaba barbaadan buna barbaadan nu ajajadhaa bakka jirtanitti isinii erginaa kana erga jenneen booda gara oduu har'aatti deemnaa oduun har'aa inni jalqabaa waraana Tigraay fi mootummaa Abiy jidduutti jalqabee akkuma fufetti jiraa egaa akka odeeffachuu yaalletti waraanni kun kan jalqabee kaleessaa yookiin gaafa kibxataa halkanii kanaafi kan oduu kana gaafa qulqulleeffannu ka'umsa kan ta'e kaampii federaalaa yookiin loltuu biyyattii sanaa itti marsanii saamuu fi maal gochuudha kan jedhamu sana otoo hin ta'in akka jedhametti Abiyyi sarara akka dubbatetti xiyyaara lamaanii qarshii erginee qarshii sanaa qarshii haarawaa isaanitti erginee qarshii moofaa fidanii akka dhufanidha jedhaa ture haa ta'u malee warri Tigraayidha akkasumas warri dhimma kana keessa beekan akka dubbatanitti qarshii otoo hin ta'in kan ergame loltuudha loltuu hedduu erganii loltuu hanga 700 ta'u erganii achiin booda naannoo hoteela Pilaanit jedhamu sanaa akka to'atanii akkasumas bakka bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay to'atanii dafanii gabaabumatti fonqolcha mootummaa Maqalee keessatti gaggeessanii dubbii kana akka xumuranidha kanaafi Abiyyis jarri kunis warri duuba jiran keessattuyyuu warri bi'aadeen jedhaman bilchiginnaan Amaaraa otoo waraanatti hin galini dafanii opereeshinii hojjetanii opereeshinii sanaanii Maqalee galanii Maqalee keessatti warra ciccimoo jedhaman san dafanii tarkaanfii irratti fudhatanii tarkaanfii sana erga irratti fudhataniin booda mootummaa Finfinneetti ijaarame jedhamu kan Tigraayiif ta'a jedhamu isa sanaa achi ka'anii achiin booda dubbii kana gabaabumatti fixuuf ture wanta kana duras Gadduu Andaargaachoo irra deddeebi'ee dubbachaa ture amma kan nu barbaachisu karoora gaarii baasanii karoora sanaanii waan raawwachuudha malee waanuma taatee kana wajjiniin iyyee jechuun hin barbaachisu jedhee ture. Akkasumas namoonni jeneraalonni dargii kan turanii hundi kan isaan gorsaa turanii karoora baafadhaatoo karoora gaarii baafadhaatoo waan kana raawwadhaa jedhanii ture. Kanaafi karoorri sun jalaa fashalee jennaani egaa kan waraanni banamee jira akkasitti waraana nurratti bananii loltuu naannoo sana jiru irrattis maali jedhanii waan naman amansiisnes immoo gama biraatiin loltuun kuni command centeriin kuni durii jalqabee achi jira erga Abiyyi aangootti dhufee waggaa 2 darbee jira waggaa 2 kana isaanuma wajjiniin hojjechaa malee otoo to'achuu yookiin saamuu barbaadanii waan kana raawwachuun hin barbaachisu tureyyuu durumaayyuu waan kuni waan hin adeemsi waan hin fakkaannedha. Egaa haaluma kanaan amma waraanichi Maqaleedha otoo hin ta'in daangarraa jalqabee jira. Karaa kanaan daangaa naannoo Gondar kaabatitti baay'ee waraana hamaan akka gaggeeffamaa jiru kan dubbatanii har'a Abbaay miidiyaan koloneel
Dammaqa Zawuduu akka dubbisetti waraannichi karaa Akeer, Daanshaa, Xagadee, Qarqar garaa jedhamanitti geggeeffamaa ture. Haala kanaan mootummaanis miidiyaan mootummaa Qarqaritti waraana geggeeffameenii waraanni wayyaanee mo'atamee jira. Haala sanaanii bakki gaarri tokko dura wayyaanee harka kan ture gara harka keenyatti deebi'ee jira. Kana boru iftaanii isinii dhiyeessina jedhaniiru. Gama biraatiin garuu oduun kan dhageenyu gara mootummaa naannoo Amaaraatti ce'uudhanii iddoo Ankar jedhamutti jalqabanii iddoo amma waraanichi hamaan kan gaggeeffamaa jiru Daanshaa fi Xagadee irratti waraanni hamaan gaggeeffamaa jira jedhameera. Haala kanaan hanga kiloomeetira 20 kan ta'u bakka militariiti jedhamee bakka waraanni itti gaggeeffamu jedhamee uummanni naannoo sana bahaa jira. Otoo jennu baay'ee kan sodaachisaa jiruu fi namoonni baay'een kan yaadaa hin jirre balaa waraana kanaatti namoonni baay'een hin buqqa'u. Yoo xinnaatee tilmaaman namoonni miliyoona 2 hanga 5 naannoo daangaa kanaa hin buqqa'u jedhama. Kanaafi qophiin hin jiru. Rakkoon waan kun uumuus immoo xiinxalaa hin jiranii keessattuyyuu mootummaan Abiyyi ignorantii waan ta'e waan hin dhageenye fi waan akkasii kana tasumatti mul'atu. Warri naannoo Amaaras Tigraay miina jedhanii ofiifis of miidhutti deemaa jiru. Lammaffaa isaan qofa otoo hin ta'in mootummaa gara Tigraayitti uummanni Tigraay hedduun isaanii lafa isaaniitirraa hin buqqa'u. Kanaaf dubbiin kun rakkoo guddaa uumutti deemaa jira. Kun maaliif akka isaan waraanni kun akka barbaachise egaa ifaa miti. Hundaafuu namoonni baay'een akka buqqa'anidha. Ammallee namoonni keessattuyyuu namoonni nagaa dubartoonni namoonni gurguddaan jaarsoliin jaartiin naannoo sana gadhiisanii akka deemaa jiranidha. Kanaaf waraanni hamaadha kan gaggeeffamaa jiru. Waanuma yeroo gabaabatti xumuramuu miti yoo xinnaate waggaa 2 yookiin xumuraayyuu hin argatu. Most likely akka tilmaamnutti waraanni kun abaluutu mo'atee jedhee kan xumuramuu miti. Dhumarra wanti xumuramuuni dhiisaa jedhamee yoo international community nama gaafachaa jira. Fuulduratti jidduu galee araarsee achiin booda nageenya jidduu sana qubatee achiin booda yoo jijjiiramni dhufeen ala haala kanaan jijjiiramni waan dhufu hin fakkaatu. Kana wajjiniin egaa wanti dhageenye waraana hedduu naannoo Somaaliiti. Somaaliyaa keessa waraanni Itoophiyaa hedduutu ture. Yoo xinnaatee 12,000 oltu ture. Isaan sanas achi sochoosanii gara biyyaa galchuutti jiru jedhanii haala kanaan warri Tigraay waraana hedduu gara Allamaaxaa fi karaa daangaa Amaaraa karaa raayyaa qobboo kanaan achitti buusaa jiru jedhama. Gama biraatiinis gara Affaaritti deemuun isaanii oolle tarii gara Affaaritiin waraana isaan galchan kana waraanni kun Affaar keessa gadi kutuudhanii karaa Jibuutiidhaa Finfinnee sana kutuudha waan yaadan fakkaataa jedhu. Kanaaf achitti naannoo sanatti waraana hedduu kan isaan kuusaa jiran jedhama. Mootummaan Abiyyis jalqabarraa gara kibbaatiin rukutuudha gara dhiyaatiin gara Gondarirraa nama tokko yaales achi hin taane fi amma karaa kanatti immoo waan loltuu dhabee fi loltuu kana karaa Somaaliyaatti galchaa jira jedhama. Somaaliyaadhaa galchee naannoo Affaar kanaa fi naannoo qobboo kanatti akka qubachiisu kan yaadamu. Kanuma wajjiniin jeneraalonni akka deebi'anii gaafatamee jira. Jeneraalonni kan beekamanii keessattuyyuu jeneraal Baacaa Dabaleetii fi jeneraal Ababaayyoo nama jedhamu kan naannoo Amaaraa kana gaafatanii jiru. Kana dura Baacaa Dabalee yeroo baay'ee waa'ee kanaa dubbatee jira. Anis dhuunfaadhaan Baacaa Dabalee
deddeebi'ee argeen ture akka mufannaa warra Tigraay irraa qabu himaa ture inni sabboonummaa waan qabuu fi keessattiyyuu akka inni jedhutti yeroo sanii warra riifoormiin kun yoo dhufin dura warra riifoormii keessa jiru jedhamanidha. Dursee Baacaa Dabalee duriisaa wayyaanee fi amanamaa ture fakkeenyaa fi 2001 yookiin 93 qoodiinsa keessan irratti Kumaa Dammaqsaa Mallas Ganee Jaraasiyyee fa'aa wajjiniin waan dhaabatee fi yeroo sanitti OPDO raafamtee gaafa sanaa hoolaa aduun itti dhiite gaafa taatee jirtu Baacaa Dabalee Harar keessa jimaa qamaa jiru dhiisee dhufee achi Finfinnee galgala OPDO walitti qabee waan akkasii akkamii jedhee kaan lolee kaan itti dheekkamee kaan kadhatee hunduma isaanii amansiisee OPDO'n akka Mallas wajjiniin dhaabattu godhe. Haala kanaan egaa waan baay'ee galata guddaa nama qabudha. Kanaan alas baruma sanii 2011 Siyyeen namoota Tsaadiqaan Gabratinsaayee kuni otoo mootummaan hin beekin loltuu 600 ofii isaatii leenjisee ofii isaatii waan barbaade goosisee mindaa kaazanaa mootummaatiin kafalamaa fi garuu mootummaan loltuu kana hin beeku naannoo Salaalee turanii booddeerra gara naannoo Jimmaa kanatti lafa jala leenjisee achiin booda fonqolcha mootummaa gaggeessuudha gaafa loltoota kana fidachuudha ta'anii Baacaa Dabaleetii fi Abbaa Duulaa Gammadaatu irra ga'ee waan sana fashaleessee achi namoonni sunis otoo deemuudhaan qophaa'anuu konkolaataan isaan ittiin deeman qabamee lafa hafanii akkasuma ta'ee egaa wayyaaneedha waan sana hunda hojjetee booddeerra wayyaaniin gaafa Oromoon miidhame jechuu jalqabanii fi akkanatti mixxanaanii otoo beekin waan baay'ee balleessinee erga beekneen booda immoo waan balleessine sanatti gaabbinee waan goon wallaallee naan jechaa ture. Haala saniin egaa duuba afaaniin dubbachuu baatus sochii riifoormii sana keessattuyyuu kan lammaffaa gaggeessaa jiran sana gaggeessaa ture. Lammaffaa Gadaas jajjabeessaa ture. Haala saniin egaa gara Oromoo kanatti erga deebiin booda inumaayyuu shakkanii otoo umurii isaan hin gahiin sooroma baasanii achi amma akka deebitu jedhanii ni jiru. Isa deebisuun maaliif akka ta'e ifaa miti. Isa caala immoo baay'ee kan beekamus sabboonas keessattuu waa'ee militarii irratti namni beekamu silaa Alamsheet Daggifee ture. Alamsheet Daggifee haala amma jiru kanaanii Abiyyiin waan walii galuun fakkaatu. Kanaafi Alamsheet Daggifee otoo hin deebisinii Baacaa Dabalee deebisanii warri jedhan jiru. Garuu Baacaan iddoo kanatti maal godhuu fi akka danda'uu fi maalirra oolchuu akka danda'u hin beekamne. Hundumaafiyyuu jeneraala hedduu deebisuun kuni generaalli hedduun kan wayyaanee waan ta'aniif wayyaaneen keessattuu dhuma sana Oromoo lama Amaara lama kaan akkuma jiruuni warra Tigraay kana jeneraala gochuudhanii achi keessatti ramadaa waan turte pozishinii gara garaa waan qabatanii turee fi isaanii hojii hojjechuu dadhabnaan yookiin ajajni gubbaadha gara oliiti Tamaajorii haa ta'u Taanaa haa ta'u isaanii kan waan tokko murteessee jedhu sana booda hojiirra oolchina gaafa jedhanitti hojiirra ooluu dadhabuun suni yaaddootti ta'ee kana fidanii warri jedhan jiru. Hundaafiyyuu egaa kanas bullee ilaallaa. Haala kanaan amma waraana kanaan wal qabatee namoota baay'ee hidhaa jiru. Fakkeenyaaf har'umaa warri tikaa Biiroon Dammallash Gabra Mikaa'el nama 20 qabanne jedhee jira. Akkasumas konkolaataan tokko meeshaa waraanaa feetee naannoo Hawwii Gojjam keessaa gara Matakkal otoo deemaa jirtuu qabnee jedhanii jiru. Waan nama kofalchiisu konkolaataan kun taargaan ishii kan kibbaati garuu meeshaa waraanaa kana feetee kan deemaa turte waboodha fi jettee jirti. Kun waan nama amansiisu miti. Waboonni Gojjam keessas hin jiru, Beenishaangul keessas hin jiru,
yoo immoo meeshaa waraanaa barbaadanii karaa Goojjamiin wanti isaan galchaniif hin jiru. Karaan Suudaaniitiin waan walitti dhufaa qabanii fi karaan Suudaanis banaa waan ta'eef waan barbaadan achirraan galfachuu otoo danda'anu kana gochuun waan nama hin amansiisne. Egaa haala kanaanii wanti isaan gochaa jiran amma Finfinnee keessaas yoo qaban dhuguma Finfinnee keessaa abbaa isaa hayyee ergatee jedhanii nama lamaan tokko maqaa dha'anii jiru. Maqaa isaaniillee nuti waan wal fakkaatuuf dha'uu hin barbaannu. Garuu nama lama maqaa dha'anii achiin booda namoota biraas nama 20 warra ta'anii qabanni jedhanii jiru. Kuni maaltu agarsiisaa yeroo gabaabaa keessatti nama hedduu hidhuu akka danda'an kanumaan wal qabatee waboo deeggartuu akkasumas wayyaanii deeggartuu jechuudhani namoota hedduu hidhuudhaaf akka deemanidha kan tilmaamnu. Kanaaf uummanni Oromoo of eeggadhaa. Of eeggannoon hunduma caala hin barbaachisaa. Kana wajjiniin wal qabatee dhaabbileen siyaasaa Oromoo yeroo kanatti ijjannoo hin barbaachisaa. Ijjannoon keessan akkuma jettan mootummaa ce'umsaa sana malee kan Oromoo baasu hin jiru. Kanaaf mootummaa ce'umsaa hundeessuudhaaf dhaabbilee siyaasaa walitti qabuu qabdu. Amma fakkeessuudhaafis haa ta'u biyya alaattis haa ta'u keessaafis haa ta'u hunduma caala jeeniyuunillee jijjiirama fiduudhaaf warra Sumaalee, warra Tigraay, warra Sidaamaa, warra hunduma isaanii walitti fidanii mari'achiisuu qabdu. Falli maali jettanii faala waliigalaa tokko irratti amma yeroo dhiyoo keessatti uummata baasuu qabdu. Sanaan ala haala amma deemu kanaani yoo Abiyyis mo'achuutti deemee jedhee humni kun Abiyyi durumaayyuu warra iliitii Amaaraa kanaaf hojjechaa jira. Inni sabaaf sablammiidha. Heera biyyattii sanaatii federaalizimiidha iddoon qabu. Kanaaf salphachuutti deemaa jirra yoo warri kuni warra Tigraay mo'atanii jechuudha. Warri Tigraayis immoo mootummaa Abiyyi mo'atanii jennaani sana caala iyyuu garaa jabaatanii isa durii sana caala garaa jabaatanii Oromoos haa ta'u sabaaf sablammii hundumaa miidhuudhaaf deemuu danda'u. Akka tilmaama keenyatti lamaanuu wal miidhuu garuu waliin mo'atanii. Kanaaf araara ta'ee akka abbaattis araarsuu kan qabu Oromoodha. Akka abbaattis lakkii jedhee akka abbaattis kan hundaaf malu kan hunda fayyadamu kan dhiyeessuu qabu Oromoodha. Kanaaf Oromoon yeroo kanatti dhaabbileen siyaasaa Oromoo garaagarummaa keessan achi gattanii achi dhiistanii maaliidha kan Oromoo baasu maaliidha kan biyya sana fala ta'uu danda'u jettanii fala sana irratti waliigaluu qabdu. Formaata sana irratti waliigaluu qabdu. Keessattuyyuu karaa civic organizationii waan kana hojjechuun ni danda'ama. Nutis gara civic organizationiitiin dhiyoo kanatti gara ollaatiin wanti hojjennu ni jira. Kanaaf hunduma caala egaa civic organizationiin haala mijeessuu malee aangoo kan qabatus kan uummata kanaa akka liidarii interim liidarii ta'es kan tajaajiluu danda'u dhaaba siyaasaati. Dhaabni siyaasaa keenya hunduma caala amma itti gaafatamummaa guddaatu isinirra jira. Itti gaafatamummaa guddaa sana bahuu qabdu. Lammaffaa yoo wajjiniin mari'attaniin booda marii keessan sana biyyoonni garaagaraa akka laalanii fi akka taajjaban gochuu qabdu. Fakkeenyaaf Ameerikaanii, Ingiliiziin embaasii garaagaraa kana amansiisuu qabdu, itti dhiyaachuu qabdu, xalayaa erguu fi qabdu. Haala kanaan kana goonuu jirra. Falli kan waliigalaa kan nuti yaadnu kana jechuun isin barbaachisaa jechuudha. Egaa erga kana jenneen booda gara oduu keenya lammaffaatti deebina. Oduun keenya lammaffaan Ameerikaa biyyoonni garaagaraa waraana kana ilaalchisee ibsa garaagaraa baasaa jiru. Ameerikaan ibsa baasteerti, Ingiliiziin ibsa baasteerti, akkasumas United Nationiin yookiin mootummaan gamtooman ibsa baasee jira. Ibsi isaan baasan kuni walumaa galatti waraanni kun hin barbaachisu. Waraana kanarraa dhaabadhaa. Waraanni kuni escalationii yookiin naannoo sana hunduma caalaa loltuu walitti dhukaasaa jiru kana dhaabsisaa ta'u gara iddoo keessanitti deebi'aa ta'u hojii hojjedhaa. Sana booda daayiloogiin haa jalqabu, mariin haa jalqabu jedhanii jiru. Kanaan egaa
Jarmaniinis lammiin isaanii garasitti akka hin deemne jechaa jiru. Kuni implikeeshinii guddaa qaba. Ammas gara diinagdeetiin hin laalle isaanii diinagdeen biyyattii waraana baachuu hin danda'u. Lammaffaa immoo biyyattiin amma haala jiru kanaan ekspoortiinis mataa isaatiin koovidii wajjin wal qabatee rakkoo guddaatu jira. Achi duraan kan karoorfattee jirtus galii guddaan in argama. Galii guddaallee ta'uu baatu galiin hamma tokko in argama kan jedhamu turizimii irraa ture. Turizimii harki 80 naannoo kaabatti turistoonni biyyattii sanaa nuyi maalii qabnaa, waan durii qabnaa, charchii keenya laalaa, maalii keenya gamoo keenya laalaa jedhanii waggaa 100 waan of dhaadessaa turanii fi turistiin naannoo Gondar sana deemaa, Laallibalaa kana deemaa, Aksum deemaa. Harki 80 turizimiin suni amma fashalee jira. Achi kanaafiyyuu garas namni deemu hin jiru. Kunis egaa dhiibbaa mataa ofii qaba. Walumaa galatti kanarraa kan ka'e rakkoo guddaa mudachuu danda'a. Hundaafiyyuu dhaabbileen garaagaraa waan kuni araaran karaa nagaatiin akka xumuramu gaafachaa jiru. Maal akka jedhanii hin beeknu garuu yeroo gabaabaa keessatti dhagaanii waan kana akka xumuran hin feenu hin tilmaamnu. Hin feenu otoo hin ta'in hin tilmaamnu. Kanuma wajjiniin egaa gara dhumaatti deemnaa. Oduun keenya dhumaa filannoo Ameerikaati. Filannoon Ameerikaa ammallee dhumni isaa hin beekamne. Filannoon Ameerikaa ammallee kan mo'ata ifaan ifatti hin beekamne yookiin hin labsamne. Haa ta'u malee Joo Baayiden mo'achuu jala ga'ee jira. Haaluma kanaan elektoraal boordii jedhamu kanaanii Joo Baayiden amma 264 irra ga'ee jira. Kan mo'achuudhaa fi 270tu barbaachisa. 270 kana keessaa Joo Baayiden hanga ammaa sagalee yookiin elektoraal vootii 264 argateera. Amma kan inni eeggachaa jiru Nevaadaadha. Isteetii Nevaadaa jedhamtutti. Nevaadaan elektoraal boordii kana keessaa sagalee 6 qabdi. Nevaadatti kan dursaa jiru Joo Baayidenii. Joo Baayiden 49.7 dursaa jiru. Tiraamp immoo 48.3 hordofaa jira. Kanaafiyyuu achi keessatti amma sadeen sani qabdi. Sadeen sana argatee 50 yookiin 50 ol ta'e jennaani Nevaadatti hin mo'ata jechuudha Joo Baayidenii. Nevaadatti mo'ate jechuun sagalee 6 isaaf ta'e isa itti dabalee 270 ta'aa fi sana booda mo'ate jechuudha. Gama biraatiin isteetiin biraa isteetiin akka Pensilvaaniyaa, Joorjiyaa akkasumas Noorz Kaarolaayinaa hanga ammaa eenyu akka mo'ate hin beekamne naannoo kanatti. Hunduma caala kan isaan irratti wal falmaa turanii fi baay'ee irratti wallaansoo wal qabanii Mishigaanii fi Wiskoonsanii. Mishigaanitti qabxii lamaanii Joo Baayidenii dursee mo'ate. Akkasumas Wiskoonsanitti 0.6 yookiin 0.6 Joo Baayidenii Tiraamp mo'ate. Haala kanaan Tiraamp mufachuu irraa ka'ee maraachaa jira. Kanaan Tiraamp Wiskoonsanitti himannaa banee jira. Mishigaanittis himannaa banee jira. Iddoo biraas Pensilvaaniyaa keessa otoo hin xumuramin iyyuu himannaa banee jira. Joorjiyaattis himannaan akka banameedha kan dhageenye. Kanaaf iddoo baay'eetti lakkaa'uyyuu dhiisatoo warra sagaleen hatamee jira. Sagalee sana barbaada jechaa jira. Kanuma wajjin wal qabatee deeggartoonni isaa aariirraa kan ka'e hiriira iddoo garaagaraatti ba'aa jiru. Asuma Minisootaa keessatti galgala kanaa Miniyaapoolisitti hiriira ba'anii jiru. Kanaaf tibba kanaa Ameerikaanis yoo Joo Baayiden mo'ate jeequmsaa arguun ishii oolu jeeqama jedhamee eeggamaa jira. Kana duraa keessattuu deeggartoota Tiraamp warri jedhamanii
warri right wing jedhaman kuni Michiganitti bulchaa Michigan inni dimokiraatidha bulchaan isteetii sanii isaa butuudha fi humnaan qawweedhaan dirqisiisanii butanii iddoo biraa geessuudhaaf yaalanii qabamuun isaanii yaadatama. Isteetii biraattis waan akkasii kun raawwatamee ture. Kanaaf amma hiriiras yeroo ba'an yeroo darbe Michiganitti qawwee qabataniiti kan isaan ba'anii. Kuni waan rakkoo guddaa uumu fakkaata. Egaa Ameerikaanis haala kana keessa jirti. Tiraampii akkuma beekamu ganama har'aa filannoo kana mo'adhee jedhee dubbatee ture. Joo Baayiden immoo otoo lakkaa'amee hin xumuramin mo'adhee jechuun sirrii miti. Garuu karaarra jirra jedhee ture. Akkuma jedheeyyuu kan karaarra jiru Joo Baayiden fakkaata. Egaa kanuma oduun keenya waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Oduu keenya borusii dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Waan haaraa borus qabannee sa'aatuma kanatti deebinee dhufnaa. Akkasumas egaa African Light Book and Coffee Shop deemuudhaan kitaaba barbaaddan laaluu yookiin immoo kan garaan keessan fedhe keessan nu erga jechuu ni dandeessu. Karaa keessatiin asirraa karaa feesbuukii koo karaa keessatiin na barreessuu dandeessu. Akkasumas bunas ajajachuu dandeessu. Buna qalbiin keessan fedhe buna kanan fedha buna gaarii jettan nu ajajaa isin biraan geenyaa. Yoo barbaaddan immoo Amazon irras deemaa. Amazon irratti African Light Book and Coffee Shop kan jedhu laalatoo waan achirraa qabnu nurraa bitaa. Kanuma jennaa galatoomaa nagaan bulaa.